hojjeta fuulduraatiif tafu ifduubaati illee garree jimaa kana qabee tujjaaru akka midhaan jimaa qabee tujjaaruudha. Eewwa. Awwal marraan dhaga'e jechuudha. Kana jechuun jimaa qabee akkamitti tujjaaramni? yeroo muraasaan booda Ayyee. Osuma qamoo guutaa deemaa jiru. Guutee inni gartee tujjaara sana. Tujjaarummaan akkasuma guddisuu keessatti. Eewwa. Kana. Kana dura namni akkanatti jimaadhaan tujjaaree ni jira? Ana akka yaada kiyyatti kana magaru. Eenyurraa laallattee jimaan akka tujjaaramu? Jimaan tujjaaramu. Namni akka ofitti bulaami akka ifirraa anama akka yaada kiyyatti ofirraa haasa'udha. Yaaduma keessa jechuun. Eewwa. Waan namarraa laallattee si. Eewwa. Jimaan tujjaaruudhaan sun qamaaniitii miti bara. Jimaa dhaabanii hundee ooluu dhaabbatanii hundee san deebi'anii gurguranii gatii bireedduutti jira tujjaaruudha malee akkanumatti qamaanii ati maanta yoo hundee qabaattee iddoo qabaattees iddoon ta'e ittiin hin tujjaartu ittiin kasaarta malee. Kanas taajirummaan xiyya kana waan akkamitti jira akkamitti kasaartu ati waan sila asiin tujjaarattee mallaatee keessa gurgurtaame iddoo ta'eetii jimaasaa maallaqa gurguratu ati keessa gurgurtuun gufaa'ee dubbii jala jira. Asaraa biraa keessa kanaan hin tujjaaraniiti. Tana tijaaris. Haalata qabdaati. Anis akkuma beekutti uffadhu. Anis akkuma beekutti uffadhu. Laabar namtichaa. Akkasirra wayyu. Dhagee namtichaa tokko yeeyyan. Mana murtiitti abbaa iddooti beektaa akka keessatti kana mallaan tujjaaru deema. Mana murtiitti yaamnaani baallamaaf shaayida wal nama yaamanii mire mana murtiitti. Hogguu kana abbaa qolu mee maal agartee nan waan akka afaan hin qaanne waan hin dubbadhuuf waan dhiisuun beekuu jeen hayya deemee afaan kaadhuuti nuti deebii jaaniin amma gaa asirii galgalaa akkana laal hurkaan irraa yaa'u akkana biifuu kana dhufe amma oomii ma waan agarte amma himii jennaan ammirqaan imma waanumaan ju'uun beekuu jeen atis amma akkasii asiriin tujjaarette seetuunis waan kophaati tana sumaratti haa oolchu nama biraatti ni minna. Tana sumaratti haa oolchu yoo feete. Waan akkana akkatti yaadin. Sumaratti haa oolchu. Akkatti yaadin. Wallahi. Wallahi. Maaliif jimaa? Gubanda. Dilan makka haraarta. Awwaara beekan nuti. Haraara biraa xiqqeessi. Wallahi xiqqeessi hayyee tamam. Tamam amin.